السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت ورلبستي إجازة مفكبجة كم جرتن فيا كيسن يا لمن نساني نجاش من جتة أرادوغا دبتشو بك أنت هاي فيديو شنورا بجرو لالا وشينا جرا بكنيا تتبلشي فدو لكون كابو ميري رو تك تك أكره سنين جدا هرانتنا فيديو كيا نموني با إن كيسن مفولي بيكينا نوجد نانجتن harraan tana kun biradistiin na duuba jirti. Kanaafuu bareedaa ta'e hojjedhee isinitti agarsiisaa turtiin keessan hangarumaatti na waliin haa ta'u warroonni mootu chaanaala siimbootii faarawwataa tan mallattoo sabskraayibii gadi tuquudhaan maatii kiyya ta'aa yookaan maamila kiyya ta'aa isiniin jedha warroonni immoo jalqabarraa maatii kiyya taatanii hanga amma na jajjabeessan isin nageettan hedduu akka galatoommaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jedha. Akkuma argitan kana bariisaa ganama jechuudha baay'ee takka roobeen qorra. Kanaaf tuuta uffadhee baay'ee takka qorra jechuudha dhadhama immoo waadha waan ta'e mooji ganamaan rooba ajaa'iba tokko roobe kanaaf amma ka'ee qorra kanaaf ka ta'u fuulii hedduu bareedaa ta'e isin hojjedha jechuudha turtiin keessan na waliin haa ta'u laayikii sheer gochuu hin dagatina yaada keessanillee barreessaa qeeqallee qabaattan barreessaa isiniin jedha akkana isiniin jedha kushiinaan akkasinitti tola abdiin qaba turtiin keessan na waliin haa ta'u shunkurtii cirraamu. Egaa hordoftoota kiyya akkuma dura isiniin jedhe sanitti dhiifama reef fuuliin bilchaataa jira kan isiniin jedhe bishaantu dafaa jira. Fuuliin keenya kun baaqelaan keenya haala kanaan qophaa'ee jira maashaallah tabaarakallaa. Baaqelaa hedduu takka qulqulluu ta'e asumaan immoo isinii baaqelaa kana gizee qopheeffatu barbaada yoo barbaada qopheessee sirriitti agarsiisa. Ka suuqirraa hin bitina maaliif jennaan suuqii yeroo dheeraa turuu danda'a magaazina turee kadaanaa waraanee fa'aa bittanii yoo gootan dhamni isaa ka biraati. Garuu mana keessan keessatti egaa shamarran keenya yeroo baay'ee waan ishii waan akkas gabaarraa bitan hin baay'isina akka shamarran jajjabduutti akka shamarran bakka kan isin ibsa. Maasin jechuun barbaadetii baaqelaa kana alaabitu irraa maal gootanii yoo maa birrillee harka dhabdan baaqelaa kiiloo 5 takka kiiloo 3 takka bitattanii biddeena keessanii yoo tolchitanii geessan eelee irratti dhiqqoon yoo dhistanii baaqelaa jechuudha keessa gootanii booda saniin gara kan kakkaasiftanii fuulii haala kassaniin qopheeffatuu dandeettan jechuudha suuqirraa ka bitan sun dansaa miti. Haala kanaan anfi kiyya yaadi keessanii qooda yaadi keessatti illee wanti qarsiin jedha jiraate dhiifama siniin jedha. Garuu ka alaabitan sanirraa nufi kiyya asoo akkasitti qophaa'ee bareeda isiniin jedha haruma salphaan. Egaa fuuliin kee ka keessaa guurame ataroon baaqelaan keekin jechuudha. Amma kanatti irraa dhiqa. Akkuma argitan kanatti irraa dhiqee qulqulluu eeganni ta'een booda umaa onni hin qabu awwaara ufumaa isaatii soran awwaara jalaa ba'uusaa yoo ta'e malee onni biraa shaashaan qabu jechuudha. Kanaaf ammaan tana akkanatti irraa dhiqee geessan booda bishaan fi dafuutti jira istoofii gubbarratti. Kanaaf isatti nadhisaniin jara kan hojii guutuu wajjumaan kan hojjannu ta'a. Isin hanga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura laayikii sheerii gochuu hin dagatina isiniin jedha marti keessan wayyuu. Egaa kunoo bishaan keenya danfuutti jira. Egaa bishaan danfaa jiru kanatti irraa dhisanitti naqanna. Haaluma salphaa ta'een fuulii hedduu takka mi'aawaa ta'ee fi hedduu takka bareedaa ta'e isinitti agarsiisa. Egaa fuuliin karaa lamaan hojjetama. Karaa liccaatiin illee hojjetama yookaan aditti akkasumallee barbareeni karaa kana barbareen isinitti agarsiisa. Istoofii keessaa irratti jignaan istoofiin kun wallaahi akkooyi si godha. Kanaaf ittiin qadaadoo kana duuba irraa seekaa yeroo baay'ee qaba waan ta'eef jechuudha. Bishaan xiqqoo irra buunaan wallaahi wati distii irraa banuuf osoo hin beekin deemte waa ina akka waa bobaa jalas luqqisee wayii si qaba awursi buta. Kanaaf yeroo baay'ee ittiin qadaadu jechuudha bira distii kana dalagu. Dagadhee gaafa itti qadaadu fa'aa akkasitti na qaba. Kanaaf hedduu takka nama qaba jechuudha. Istoofiin guyyoo bishaatti jiikuun illee nama na qaba. Kanaaf of eeggannoo godhuun barbaachisaadha. Egaa akkasitti na bilchaatu cinatti qabneen booda shunkurtii keenya xixiqqannee ciranna. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo darbee keessatti fuuliin hojjedhu roonni jettanii kunoo har'a deebii isaa argattanii jirtanii. Kanaaf keessattuu shamarran keenya biyya alaa jirtanii viidiyoo kana jalatti wallaahi hedduu takka hordofaa waan argeetanii isin egaa biyya namaa ergisiin deemtanii turtanii ta'uu ni mala wanti garaagaraa wanni akkaataa ittiin hojjetan isin jalaa barbaduu ni mala. Kanaaf ani immoo wantoota sanii waan argaa jiruuf asitti waan hundi isaatu isin hojjedhee gadhiisa. Isinirraa wanti eegamu chaanaalii kana jalatti wanta hojjetaa jiru ka isinitti laayikii gochuudhaan koomentii barreessuudhaan akkasumallee mootuu wanti isinirraa hubattan yoo jiraatan ta'ee mootuu hiriyoonni keessanillee wanta irraa hubatuu danda'an yoo ta'e yookaan mootuu wanti isin fayyade akka nama birallee fayyadu yoo barbaaddan hiriyoota keessanii sheerii godha. Dirqama namni sheerii godhuuf yuutuubii qabaachuun irraa hin eegamu. Atamma hiriyaa keetii karaa waasaappii gara imootiin sheerii yoo gooteef sababa kan namni
waan kana waan sila osoo durallee beekuu baate ati sheerii itti gootee namni si yoo beeke hedduu takka bareedaadha jechuudha wanna beekan olii qooduuni. Kanaaf sheer gochuu hin dagatinaa isinin jedha. Shunkurtii keenya akkasii cirannee geessiniin booda firee lamaan san eegas booda timaatima firee tokkotti faqafaqa. Egaa as biratti qullubbii adii hin dagatinaa namoota qullubbii adii amma waan manaa hin qabne ittiin goone qullubbii adii ittiin goone jechuudha. Kanaafuu rakkoo hin qabu garuu qullubbiin adii osoo itti galee hedduu takka bareedaadha isinin jedha. Hordoftoota kiyya timaatima kiyya akkanatti faqafaqeen booda geessine jechuudha wanti cicciramu. Egaa akkana deebinee shunkurtiin keenya bilchaatutti jira akkuma argaa jirtan kana ammoonti nu goonu egaa haaluma salphaa ta'een fuulii hedduu takka bareedaa ta'e hojjanna. Egaa wanti isin barsiisuu barbaadu ammallee fuulii gizee dalagdan haala dhufii barbaada. Fuuliin gizee dalagamu akka fuulii jedhamee yookaan immoo yeroo baay'ee beekamutti fuulii yoo dalagan sirriitti bilchaatee sirriitti akka shiroo ta'uu hin qabu. Isin immoo akka fedhii keessanitti hojjetan jechuudha mana keessan keessatti. Ani amma akka ijoolleef illee tolitti hojjedhaa bifa jiddu galeessa ta'een akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Egas booda zayitii kiyyatti godhadhaa ganaa ga'uutu akka zayitiitti godhadhaa. Akkuma argitan kana zayitii eegatti gooneen booda waliin dhoofnee hojii itti aanutti dabarra jechuudha. Hordoftoota kiyyaa hanga dhuma viidiyoo kanatti na waliin tura laayikii sheer gochuuf hin dagatinaa. Egas booda kunoo baaqelaan keenya bilchaatee jira akkuma argitan kana. Isinitti mul'ata jedheeti yaada wanti gurraacha keessa jiru kun waan biraa isinitti hin fakkaatin baaqelaa quncee isaati. Kunoo kanatti isinitti agarsiisa. Quncee baaqelaati malee waan biraati miti. Kanaaf kunoo bilchaatu isaa ni argitan jedhee yaada. Haala bareedaa ta'een bilchaatee jira. Bishaan illee akkanatti haala naaga'uun itti naqadheeni. Kanaaf itti aansinee shunkurtiin keenya akkanatti bilchaataa jira hordoftoota kiyyaa. Egaa warroonni mootu qimamii shaayii nuuf qopheessi jettanii yeroo baay'ee natti himtan inshaallah isiniif qopheessa. Barbaree kiyya ganaa ga'utti godhadhee waliin gaha. Maaliif isinirraa cal'isee qimamii manaa waan hin qabneef inshaallah ammaan tana anillee ka dura qopheeffadhee manaa fixeetiin jira waan ta'eef takkee gizee bitee ofii kiyyaa qopheessinitti agarsiisa jedheetiin cal'isee qimamii waan hin qabne jechuudha. Kanaaf viidiyoo isaa irratti eeggadha isinin jedha. Egaa barbaree itti gooneen booda itti qadaaddanna. Kunoo akkanatti daqiiqa muraasa booda akkanatti bilchaatutti jira. Namoonni keenya tokko hubannoo hin qabanii namoonni baay'ee yeroo viidiyoo akkana namni waraabee kunoo fakkeenyaaf amma itti qadaadee xiqqoo ture kun ammoo irraa banu kana daqiiqama kana keessa bilchaate jedhanii akkasii miti yaa obboleeyyan kiyya viidiyoon gizee dalagamu. Viidiyoo kana fakkeenyaaf amma biraddisti itti qadaadee yoo jedhe hin dhaabaa viidiyoo yoo itti naqusan immoo hin jammarsiisa akkasii jechuudha. Fakkeenyaaf amma timaatima itti naqee miti timaatima kana itti naqee waliin ga'ee biraddisti itti qadaada. Saniin booda viidiyoo kiyya hin dhaaba jechuudha. Yeroo timaatimni sun ga'ee haga turuu qabu tursiisee jalqabsiisu immoo viidiyoo jalqabsi jechuudha. Akkasii akka hubatan abdiin qaba. Kunoo kanallee jala dhaamsee jira baaqelli haala bareedaa ta'een bilchaate jala dhaamsee istoofii jechuudha. Itti aansee kunoo kunillee akkana jira. Timaatima kunii foonni waaga bilchaatu xiqqoo turre saniin booda kunoo haala kanaan bilchaatee jira. Amma wanti nu hafe hin jiru baaqelaa keenya itti naqanna jechuudha. Dhuma salphaa ta'een fuulii hedduu takka mi'aawaa ta'ee fi hedduu takka hawwataa ta'e isinitti agarsiisa. Akkuma argitan kana amma baaqelaa kana itti naqadhaa. Wanti hafe hin jiru. Akkuma dura isiniin jedhe qullubbii adii qabaattan isinitti godhadhaa waan mana jirreef ittiin goone baaqelaa mootu yeroo daa'immaniif illee hojjetuu barbaadan daa'imman yoo barbaree kan nyaanne ta'e yeroo akkana hojjettan irraa hambistanii isaaniif illee addatti hallichaa hojjetuu dandeettanii haaluma salphaa ta'een jechuudha bakka moo tokkotti affeeltanii haala kanaan erga itti naqadheen booda laalee yoo kanaan qatu ta'e itti as dabala garuu diqqoo isii irraa hambisuu barbaada gara hallichaatitti maamaaf hojjechuu barbaada. Haaluma kanaan waliin gahadhaa. Egaa guyyaa itti aanu mootu yoo barbaadan ta'e diqqootti dabaladha. Hallichaa akkamitti akka hojjetamu isinitti agarsiisa fuulimmaan kun jechuudha. Egaa kana godheen booda soogidda kiyya ganaa ga'utti godhadha. Bishaan diqqoo irra buusaa soogidda sana akka inni naafuruu fi bakka saniin gara kaan xumuramee jira. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa qimamii garaagaraa illee itti godhachuu dandeenya garuu gahaadha. Haala kanaan hedduu takka nama hawwataa hedduu takka bareedaadha. Isin gizee fuulii gootan kanarrallee osoo sirriitti hin bilchaatin irraa baasuu dandeettanii garuu wanni isin murteessaan baaqelaa gizee bilcheessitanidha. Haga sirriitti bilchaatuun eegina.
egaa kan hojjedhe kun haala bareedaa ta'een gaheetiin jira maashaallah tabaarakallaa isinitti mul'ata jedhee yaada sirrittillee bilchaatee keessa dabarre sirrittillee mootu jajjabaata hin taane haala jiddu galeessa ta'een hojjedhe garuu wanta isinitti isin kanarrallee sirritti bilcheeffatuu dandeettanii akkasumallee kanarrallee akka jajjabaatu godhuu dandeettanii garuu ijoolleellee waan jirtuuf haala jiddu galeessaa ta'ee fi haala wayiin gadi ciifamee nyaatamuu dalagee jechuudha maashaallah tabaarakallaa haala kanaan sirritti dhiyeessee isinitti agarsiisuuf akkasitti waraabee isinitti tola jedhee abdiin qaba akkasinitti tola abdiin qaba hordoftoota kiyyaa yaadaaf keessan barreessaa yaada viidiyoo kanarratti qabdan barreessuun dagatina maashaallah kunoo kana fakkaata kana gooneen booda kanatti qadaadannee itti aansinee waan hojjannu isinitti agarsiisa yeroo kamuu yeroo fuulii dalagu aliccalee ta'ee diimallee gize dalagu shunkurtiif qaaraa walitti ciree biranoon godhinatti hin tolu kanaaf shunkurtii firee takkaan ciraa qaarallee ni ciraa saniin gara kan cinnatti godhanna maashaallah baay'ee namatti tola akkasitti namni tokko tokko amma kunuyyuu diimaa qaaraa maal gootetti goote jechuun keessa waan hin oolle an garuu fedhii kiyya hedduu takka jaaladha akkas godhuu jechuudha aliccalee ta'ee diimattillee hojjadhe isaan lamaan kana ciree yoo ittillee naquu baadhe waan wayiitirra godhee bira kaa'uudhaan namni barbaadetti godhata jechuudha maashaallah baay'ee bareeda akkasitti akkan isinin jedha egaa hordoftoota kiyyaa kun akkuma argitan kana ciree geessee qaaraa kiyya ciradhaa amma isa sirratti egaa hariin booda qaarallee hagam takka itti ciree akkanatti masqamma cirratti hiree yoo barbaachisaa ta'e fuulirratti naqaa yookaan immoo akkanumatti daarii kaa'ee qopheessa sanii gara kan namni barbaade cinaa ofiitti xiqqateetiin inni fayyadama jechuudha hedduu takka mi'aawaa akka jaalatan abdiin qaba kanaaf viidiyoo kana hundi keessanuu laayikii gochuu hin dagatiin isiniin jedha warroonni hanga ammoo chaanaala kiyyaa fi egaa raawwatata yoo jiraatan subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a namoonni maatii kiyya ta'anii viidiyoo kii ilaalaa jirtan sheerillee godhaa jirtan yaadana jajjabeessaa jirtanis hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa hedduu takka isin jaaladhaa isin kabaja isiniin jedha mara keessanuu egaa kanatti kun maashaallah dhiyeessina fuulii reefi onni jedhee lafa kaayee haa qorruuf beekaatuma amma sirritti qorree jira fuuliin diqqoo akkana qicanii lafa keettan ni qorra jechuudha diqqoo ciffaa takka ho'aa gubbarraan itti qicaa kun akkuma argaa jirtan kana maashaallah saniin gara kaanii ka dhiyeessine kana kun sirritti isin dhiyeessi jedhee yaada daabboo haala kanaan goone ta'ee qixxaa illee uumana qabaanne garagalchallee ta'uun malaa har'aan tanaan daabboo kanaan dhiyeesse maashaallah saniin gara kaanii yoo barbaadan kan akkanumatti isinii wajjin ol dhiyeessuu dandeettanii yoo barbaadan akkana irra firfissitanii maashaallah hedduu takka bareeda jechuudha nu gizee maraa akkanatti waan gooneef barataa maadhaa saniif itti godhe garuu namni tokko tokko yoo diimaa ta'e qaaraa hin barbaadu akkasumatti mummurtanii cinaadhaan dhiyeessitanii namni barbaade akkasiin nyaata maashaallah tabaarakallaa kunoo kana fakkaata egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarraa kan gammaa kana viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyotti walitti deebina egaa hundi keessanuu hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti bakkuma jirtanitti fayyaanaa taa isinin jedha hedduu takka isin jaaladha isin kabajaa mara keessanuu jechuudha egaa akkasinitti tolullee abdiin qabaa egaa walumaa galatti bakka saanduqa koomentiititti ilaalcha viidiyoo kanarratti qabdan yookaan immoo yoo isa laaltan maaltu akkasinitti dhagamee fi wanti sirraa qubullee jiraate naa barreessu hin dagatina isiniin jedha maaliifi wanti hanqinni garagaraa wanti garagaraa abbaan hin argu nama ilaalu santu arga waan ta'eef isin immoo obboleeyyan kiyyaa wanta asirratti hubattan tokko naa barreessaa isiniin jedha yeroo itti aanu immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina koomentii barreessaa viidiyoo akkan isinii dalaguu barbaadan hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti akkuma jirtanitti fayyaanaa ta'aa isiniin jedha guyyaa gaarii keessa